on eegalte itti jirtu. Akala al-Chakiyyat yoo ummanni keenya humna qabaate namni si kabaja addunyaa irratti humna qabaachuu baatu namni garagalee si laalu hin jiru si tuffata keessaa sirna habashaa keessatti humnatti amanan isaan ummanni keenya kanan beeku humnatti amanan yoo humna qabaate ati jabaatte haqa keetillee guututti beekuu baatan si kabajan. Ar'aantana maaliif waan Oromoo dubbatan waboon waan jabaattee jecha bara waboon kabajanutti horte kabajaa ummanni keenya takkaa qabaatanii hin beekin gabaabdutti isiniif hin gabaabsa laal ar'aantana ganama kana silaa bakka waboottiin dubbadha torbaan afur dura waan Eeliyaas ibsaana gaafateef lakki commitment seneetiin jira isaan guyyaa 10 dura kan na gaafatan bakka waboo sanitti ganama irraa na jijjiiraa zaaboodhaan dhufa je'eeti ganama teenitti as dhufa dafee asii fixeetiin achi dhaqee ta isaan irrattis qooda fudhadha je'e aan personally wanni ummata keenya baasu karaa ammaan tana waboon irra jirtu waboon jabaachuu qabdi rabbii jaa karaa dandeessaniin waboo akka al-Chakiyyatti waboo gargaaruun investment in the future of our people laal ummanni keenya Itoophiyaa wajji jiraachuu yoo barbaade hedduu gaarii ammoo abbaa biyyaa abbaa mootummaa abbaa qabeenyaa tahanii ummanni keenya risoorsii Oromiyaa yoo kontrool godhe ummanni biraan wajji jiraachuu yoo fedhan that is fine sun rakkoo takka illee hin qabdu gabrummaa dursaan akka haareetti deebifnee ummata kanarratti deebifna jechuun hin taatu ar'aantana at least ummanni keenya ala jira tanaa jecha karaa dandeessanii rabbii ja'a waboo maddii dhaabbadhaan isiniin ja'a rabbii ja'a galatoom waanin walgahii waboo bira dhaqu jecha dhiifama naa godhaa yoonin emotional ta'es dubbi'iitu nama bilbilcha ummanni keenya maaliif kanan agarree nama bilbilcha laal bari yoo jabaatte ni kabajamtaa atillee mataa ol qabattee boontee deemtaa bar namni biraatis si kabajaa bar as Washington keessa ta'anii as ta'anii Oromoon inni gallaallen jedhanii lallabanii bar ummanni keenya Amaaraan inni gallaallen jaa hin jiru bar ummanni keenya ummata kabajaa qabu Madagaskar irra galchina jedhaniiti siili arraba gatiin qabne nama arrabsanii tanaa jecha kabajaa haa ifi goonu kabajaa ummata keenya godha karaan guddaan kabajaa itti goonu hegeree ummata keenyallee waboo gargaaru gargaaraa jechuu barbaadeeti dhiifama waan leefu hedduu galatoomaa fixadhaan gama kiyyaan dhuguma sanitti mee gutakka seenaa ajaa'ibaa Dr. Mohammad Hassan gutakka nu simaddaa ol kaa'aadhaati seenaa ajaa'ibaa nu waree nu simaddaa waan ajaa'ibaati dhuguma sanitti dhaamsi inni dhaammates dhaamsa ajaa'ibaati obboleeyyan kiyya fakkeenyaaf waan takka nu yaadachiisa Dr. Mohammad Hassan waan takka nu yaadachiisa afaan keenya kana afaan Oromoodha Sheikh Mohammad Rashad waan dhaammate qaba Sheikh Mohammad Rashad Rabbi rahmataa godhuu fi osoon duuni dhaammate Dr. Mohammad Hassan Sheikh Mohammad Rashadis osoon duuni dhaammate waan takka nu yaadachiise Dr. Mohammad Hassan irra Sheikh Mohammad Rashad afaan Oromoo dhaammate ummata Oromootti osoon dhaammatin obboleeyyan kiyya dhageeffadha yaa afaan Oromoo waan isin dhaammadhu gaafaan du'ee dabre takkuma na yaadadhu jeen yaa qubee afaan Oromoo waan isin dhaammadhu gaafaan du'ee dabre takka na yaadadhu anaan qaje viidiyoo jira waraabamee jiraachuu arraan kana seenaa akkasitti Dr. Mohammad Hassan nutti deebisa jechuu galatoomi jennaani fayyaa gahii afran qalloon ummata Oromoo kan qabsaa'u qab hunda cinaa dhaabbatti afran qalloon seenaa ilmaan Oromoo kan reefu hayyoonni keenya dubbate san takka takkatti deebisuu barbaaddi ummata Oromoo cufa cinaa dhaabbatti jennaa nu jiraadhu umrii dheertuu thank you very much